Akka moltaan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 amma gabaasa haal yeroo irratti waaree bood nu gahisanii dhiyeessa. Rakkoo siyaasaa mudatee furmaanni siyaasaa ta'uu qabaa jedhu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa yeroo irratti kennee rakkoo siyaasaa Itoophiyaatti mudatee furmaanni siyaasaa jedheera. Paartichi ibsa gahee 22 baaseen hoggansa paartichaa paartii biyya bulchaa jiru yookaan immoo paartii badhaadhinaa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin marii garaa taasifnus dadhabbinni keenya bu'aa hin argamsiifne jedhe. Yeroo garaagaraatti rakkoolee mudataa jiranii furmaanni akka barbaadamuuf iyyanni illee osoo hin hafiin galfamus homtuu hin jijjiiramne jedheera. Miidhaa hawaasa magaalaa Awadaa irra gahe miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa hidhamu tarkaanfiin humnoota mootummaatiin fudhatamaa jiru mirga namaa dhiibaa jiraachuu isaatiin yaaddoo qabanii fi miidhaa hawaasa magaalaa Awadaa irra gahe miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa hidhamu tarkaanfiin humnoota mootummaatiin fudhatamaa jiru mirga namaa dhiibaa jiraachuu isaatiin yaaddoo qabanii fi dhimma filannoo irratti xalayaawwan guyyaa garaagaraatti qaamolee mootummaa garaagaraaf barreessinus dhageettii hin arganne jedhe ibsichi. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin boodas haalli hammaachaa deemuu fi dhimmichi qaama walaba ta'een akka qoratamu fiidhaan miseensota paartiilee irratti taasifamu akka dhaabbatuu fi warreen hidhamanis hiikamanii hawaasa tasgabbeessuu irratti akka hirmaatan ibsa ejjennoon gaafateera. Sun deebii osoo hin argatiin manneen hidhaa guutanii haga dareewwan mana barnootaa mana hidhaatti jijjiiramuun namoonni koronaavaayirasiif saaxilaman taasisaa jiraas jedhe. Kanaafuu rakkoolee siyaasaa uumaman kanaaf akkuma duraan jechaa turretti furmaanni siyaasaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa namoota hidhuu dhaabuun warreen hidhamanis hiikee marii biyyaalessaatti haa deebi'uu jennee waamicha dhiyeessinaa jedhe KFO'n. Gambiraatiin paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hagayya 22/2020 galma Koomishinii Diinagdee Afrikaatti waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu yaad jedhu irratti mari'achaa ooluu miidiyaan biyyaalessaa EBC'tti gabaaseera. Dhimma kanarratti hooggantoonni paartiilee sadii waliigaltee biyyaalessaa fiduuf maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti yaada marii dhiyeessuus gabaaseera. Adoolessa darbe dhimma yeroo irratti mari'achuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paartiilee mormituu waliin kan mari'atan yoo ta'u waltajjii san irratti dhimmi kun humnootni siyaasaa kan irratti bal'inaan mari'atan akka ta'u yaadni dhiyaate ture. Paartiileen kun seenessa dogoggoraa harkisuun ummatoota walitti buusuuf yaaluun bu'aa hin qabu jedhaniiru jedhe gabaasni EBC. Sagantaan kun man maree waloo paartiileen kan qophaa'e yoo ta'u Dr. Aragaawii Barehe, Profeesar Mararaa Guddinaa, Shaambal Amaan Usmaanii fi Obbo Yeshiwaas Asaffaan kan durfam akka ta'e FBC'n gabaaseera.